Initiative misooma dammaa godina Harargee Bahaa Galaana Dammaqoo Nadhaadannoo jedhuun akka godinaatti aanaa fadis irratti banameera. Initiatiiviin kanniisaa tooftaa milkaa'ina diinagdee qonnaan bulaa keenyaati. Biyyi keenya roga hundaatiin diinagdee hawaasa keenyaa ni guddifna jedhee mootummaan karoorfate keessaa initiatiiviin olaanaan tokko horsiisa kanniisaati. Haaluma kanaan horsiisa kanniisaatti yeroo ammaan tana aanaan fadis hojii keessa galuun milkaa'inaa fi jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaaf fooyyessaa jira. Kaleessa hojiin horsiisaa fi misooma kanniisaa xiyyeeffannaa argachuu dhabuun qonnaan bulaa muraasa qofaan oomishamaa ture. Arrasuun seenaatii akka paakeejii tokkotti mana qonnaan bulaa hunda gaagurtii ammayyaa akka galuu fi misooma kanniisaa irraa fayyadamaa akka ta'uuf hojiin hojjetamaa jiru yeroo ammaan tanaa sadarkaa godinaatti xiyyeeffannaa itti kennamee akka aanaa fadisitti akka banamu ta'eera kan jedhan bulchaa bulchiinsa aanaa fadis kabajamoo Aadde Soozin Mahammadi. Keessattuu fadis wanni beekamtuun hundi keenya akkuma beeyin deemma qofaa miti paakeejii guutuu qonnaa fayyadamaa taasisuu qabna jennee gama dammaatiinis hamma danda'ametti godina keenya sadarkaa tokkoffaa ta'uu qabna kan jedhu san araddaa baadiyyaa 19 qabnuu fi magaalaa lamaan qabnu keessatti abbootii keenyaa fi dargaggoo keenya hirmaachisuudhaan uummanni keenya bu'aa deemmaa kan akka harkatu deemni kanumatti kan dhufu osoo hin ta'in bu'aa bahii guddaa qaba waan ta'eef hojii ulfaataa hojjennee batamaan uummata keenya agarsiisuudhaan dur qonnaan bulaa 2 fi 3 5 kan caaleen oomishni qonnaa kun oomishni dammaa kun hojjetamaa ture jechuudha. Arrammoo fadis keessatti seenaa addaa hojjechuudhaan dargaggoon keenya abbootiin amantaa keenyaa fi abbootiin gadaa keenya cufti dubbii deemmaa kana qabachuudhaan hojii keessa galchuudhaan deemma malee jiraachuun akka hin danda'amnes uummata keenyatti agarsiisuudhaan kan deemni duraan bakka biraatti barbaadamaa jiru amma saammaan tanaa fadis keessatti deemma barbaaduun jalqabamee jira jechuudha. Kanaaf kun yoo hojjetan wanni hin danda'amne hin jiru. Fadis keessatti kan beekamu gabbisa horiitiin beekamnu, oomisha horsiisa looniitiin beekamnu, gabbisa horiitiin beekamnu. Kana cinaatti immaas immoo dammaanis fadis beekamuu qabdu jechuudhaan fadis keessatti seenaa addaa hojjennee jirra jechuudha. Oomishni dammaa barbaachisummaa qaama namaaf qaburraa nyaata madaalawaa keessatti kan ramadamu yommuu ta'u, fedhii fi barbaachisummaan isaas olaanaadha. Gaarreen misooma sululaatiin misooman hundi isaanii uwwisa misooma kanniisaa argachuu qaba. Kana gaafa jennu misooma kanniisaaf baasii fi gatii humna guddaa nu gaafachuu baatullee gaarreen nuti qabnu hunda keessa gaagura ammayyaa galchuun qe'ee keenyatti ooyiruu keenyatti karaa gabaabaa ta'een haala mijeessinee fi oomisha dammaa irraa argachuu dandeenya. Oomisha arganneen gurgurrees ta'ee nyaataaf oolchinee fayyadamoo diinagdee ta'uu qabna kan jedhan itti gaafatamaa waajjira qonna godina Harargee Bahaa kabajamoo obbo Geetahuun Nigaatuuti. Biyya keenya roga hundaatiin dinagdee hawaasa keenyaa ni guddisna jedhee mootummaan qabate keessaa initiatiiviin olaanaa inni tokko horsiisa kaannisaa kana. Horsiisni kaannisaa lafa iddoo xiqqaa irratti iddoo muraasa irratti oomishuun ni danda'ama. Gaaran barbaadu, manan barbaadu, kunuunsa addaalleen barbaadu, nyaata addaalleen barbaadu. Garuu immoo jiruuf jireenya hawaasa keenyaa ka guddisu keessaa initiatiiviin kaannisaa kun iddoo olaanaa qaba. Galii qonnaan bulaa keenyaa guddisuu bira darbee keessattuu yeroo ammaan kana nyaata madaalawaa daa'imman keenyaaf, hawwan keenyaaf, hawaasuma bal'aaf illee nyaata madaalawaa maadii guutuu mootummaan qabatee deemu keessaa initiatiiviin dammaa kun isa tokko waan ta'eef akka galtee guddaa tokkotti hawaasa keenyaaf illee bu'aa guddaa waan qabuuf isa kanallee sirriitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kaannisni kun egaa gaara irratti gaarri ni qotama, kaannisaan ni qotama. Sangaan illee yoo ta'u baate gaara keenya maaliin qonnachuudha ammaa booda kaannisaan qotamuu qaba. Gaarreen sulullee irratti hojjetame hundi isaa gaagura yoo xiqqaate 50 hanga 100 qabaachuu qaba. Oomishni dammaa kuni hawaasni hundi yoo xiqqaate gaagura 5 qabaachuu qaba. Dirqama kun jechuudha. Keessattuu aanaa fadis keessatti hongeenis waan babal'atuuf gaagura kanaatiin, horsiisa beeladaatiin, horsiisa lukkuutiin qabeenya uumamaas kunuunsaa yoo deeggaruu baanne hawaasa keenya illee sarvaayiv gochuun hin danda'amu waan ta'eef isa kana himaaxaan keenyas gaggeessaan sadarkaan jirtan illee hojii kaannisaa kanarratti xiyyeeffannaa olaanaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan kallattii hundaan diinagdee uummata Oromoo cimsuun dorgomaa taasisuuf initiatiivoota karaa seektaraalee garaagaraatiin gadi buusee jira. Inni kun immoo diinagdee hawaasaa bu'uurarraa ni jijjiira jedhamee irratti hojjetamaa jira. Uummanni Harargee aadaa ittiin kanniisa misoomsu qaba. Uummanni aanaa fadis isa kana hojiirra kan oolchitan yoo ta'e milkaa'ina olaanaa ga'uu dandeessu.
Kanaafuu misoomni dammaa nyaachuu qofaaf osoo hin ta'in kan diinagdee keenya bu'uurarraa jijjiiru ta'uu qaba jechuun kan dhaaman itti aanaa bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa kan ta'an kabajamoo Obbo Ayyaaloo Takkalinyi. Hojiin hawaasa keenya guddisuu, hojiin hawaasa keenya jijjiiruu bu'uurarraa kallattii hundaanuu uummanni keenya akka jijjiiramuu qabu keessattuu dinagdeedhaan mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu hawaasa sadarkaan jiru dinagdeensaa akka fooyya'u akka guddatu dargaggeessi dinagdeen akka cimu qonnaan bulaan keenya dinagdeedhaan akka of danda'u bira darbee biyya Itoophiyaa kanaatiif uummanni Oromoo akkaataa duudhaa isaatiin sirna gadaa isaatiin itti dabaalee dinagdee keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti gahee isaa akka bahuu fi Afrikaa fi addunyaa irratti fakkeenya olaanaa ta'uu akka danda'u mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa kallattii adda addaatiin hojii hojjechaa jira jechuudha. Kana gaafa jennu dargaggeessi keenyi carraa hojii argachuu akkasumallee jiruu fi jireenya isaa qotee bulaan keenyi damma kanarraa fayyadamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf aanaa fadii haalli qilleensa isaa, haalli taa'umsa isaa misooma dammaa kanaaf kan mijataa ta'edha jechuudha. Kanaaf isa kana gochuu akka dandeessan abdii olaanaa isinirraa qabna. Gaagura ammayyaa kana gaafa tekinooloojiidhaan deeggaramee gaafa isiniif dhufu immoo kana caalaa hojjechuu akka dandeessan abdii olaanaa isinirraatii qabna jechuudha. Kanaaf misoomni dammaa kun kan inni barbaadu kutannoo, murannoo, aadaa keessan, muuxannoo keessan kan kaleessaa san wal gurmeessitanii irraa fayyadamuu akka qabdan isa kana barbaada jechuudha. Kanaafuu misoomni dammaa nyaachuu qofaaf osoo hin tahiin kan dinagdee keenya jijjiiru bu'uurarraa jettanii har'a gabaasaa yoo laaltan isinuu ni beektu jechuudha. Bu'uurarraa dinagdee keenya jijjiiruu danda'a. Bu'uurarraa jiruu fi jireenya keenya jijjiiruu danda'a jettanii itti galuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Hojii misooma dammaa xiyyeeffannaan kennamee fi akka aanaatti hojii hojjechaa turreen godinni sochii hojii keenyaa ilaaluun nu deeggaraa turan. Kana immoo kan ibsu inisheetiivii jalqabame kana babal'isuun galma milkaa'ina karoorfame biraan ga'uuf tumsa nuuf taasisaniin gaagura 35 ol harka qalleeyyiif gumaacha oolaniiru. Kanaaf immoo galataatu maleen kan jedhan itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Fadis kabajamoo Obbo Cheeruu Qananiisaati. Akka aanaa keenyatti hojii misooma dammaa keessattuu gaagura ammayyaa irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegallee waggoota 2-3 tokko ta'us keessattuu akka kilaasteraa wal ijaaramee hojjetamu kallattii Oromiyaan nu kaa'e fi godinni nu kaa'een bara kutee egaa gaagura 100 nu kennanii marsaa kanaas gaagura 170 kan raasuu deemnu jechuudha. Qonnaan bulaa iddoo lamatti kilaastera lamaan ijaaramanii inni kaan gaagura 35 immoo godinni keenya kan tolaan nu kenname keessattuu qonnaan bulaa harka qalleeyyii gaagura bitachuu hin dandeenyuuf qajaama. Oromiyaan kan godinaaf kenne guututti nu kennanii maashina kan isaanii nu kenne akka waliigalaatti immoo keessattuu aanaa keenya hojii misooma dammaatiin yeroo ammaa kana kan hojii keessa jiru gaagura 500 kan ammayyaa yoo ta'u kanarraa kan ammoo dabalatee yeroo hojiitti seenu keessattuu aanaa keenya hojii galaana dammaanii goona jiruun galmaan ga'uuf gahee guddaa taphata. Qonnaan bultoonni keenya himaataan wal ijaaramtanii dhuftan kan guyyaa kana geessan baga asiin geessan baga gammaddanii jechuu barbaada. Hojii inisheetiivii misooma kanniisaa kana bu'uurarraa milkeessuuf jalqaba hanga xumuraatti hojii keessa kan turtan keessattuu qonnaan bulaan keenya dargaggoonni keenya galataatu isiniin malee erga jedhan booda fuula duraas hojiin kun cimee hojjetamee oomisha dammaatiin Fadis galaana dammaa ni goona kan jedhan bulchaa bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozin Mahammadiin. Kana caalaa ammallee hojjechuudhaaf qophaa'ummaa cimaa qabna jechuudha. Uummanni hundi yoo xiqqaate gaagura tokkoof 2 mana isaa keessatti kan fannisee kan deemu yoo taate wanni deemu magaalaa gubbaa bitamuufis tokkos hin jiru jechuudha. Kanaaf muuxannoommaa asitti agarre kana namni hundi fudhatee qe'ee isaa keessatti appilaayi godhuudhaan hojiirra oolchuudhaan namni tokkollee deemaaf ala bahee kiiloo takka bituu kan qabnee fi dubbii roobaatii fi dubbii hongeettis rabbitti kadhanna jechuudha. Tun waan uumamaati. Rabbi sitti kadhanna. Rabbiinis immoo nu cinaa jira waan ta'eef kanaafillee mataan qabachuu hin qabnu. Rabbiin wajjin jira waan ta'eef kana alatti waan taanes hin qabnu. Fadis keessatti namoota dubbii deemaa kana qabannee mana keenya keessatti hojiirra oolchuu qabna kan juusan kaasumaa fi xumura sagantichaa irrattis daawwiin hojii misoomaa garaagaraa kan taasifame yommuu ta'u keessattuu hojii inisheetiivii misooma lukkuu yeroo ammaan tana dargaggoota carraa hojii uummachuun walitti gurmaa'anii hojjechaa jiraniif jilli kun daawwii taasisee jajjabeesseera. Hojiin akkanaas fuulduratti babal'achuun hojjetamuu akka qabus kallattii kennaniiru.
Oromiyaa goota misoomaa